Markafuuni hordoftoota masarsituu jirra jirtu bakka jirtantti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waan baay'ee na gaddisiise tokko yoo jiraate turtiin biyya Arabaa hojjedhe keessatti yaa hanga tokko fayyaa koo dhabuudha. Kana jechuun waan guddaa ta'ee osoo hin taane biyaansi irraa barattan jechaafanii viidiyoo kana hojjechuu barbaade jechuudha. Har'a bakkeen itti argamu yoo jiraate mana yaalati. Mana yaalaa maafan deemee kan jedhullee mootu isiniif kan qoodu ta'a jechuudha. Warri mana yaalaa kana beektan beekuu dandeessanii magaalaa Itayyaa keessa jechuudha. Kana fakkaata qe'een isaa gibbiin isaa jechuudha. Wanti akka salphaatti ilaallee bira dabarru yeroodhaan booda garuu nu miidhuu danda'a jechuudha. Callisoo fi kiyyaa bira darbuu barbaadee osoo hin danda'u garuu warroon irraa barachuu dandeessan irraa barattan jedhee waanan yaadefanii jechuudha. Anis kaleessa nama biyya ormaa keessa turedha. Keessattuu warroonni biyya ormaa keessa jirtan hojii bichaa irratti tukuratii gootanii of dagattan akka of yaadattaniidha kanan barbaadu jechuudha. Yeroo baay'ee sitti nan deddeebi'a mana yaalaa kanatti jechuudha. Sababbiin isaa yaa waan guddaallee ta'ee miti garuu hir'ina koo irraa kan ka'e wanti kun na mudate. Osoo yeroo san of eegee jiraadhee yeroo ofii kiyyaaf kennee jiraadhee hojii isaanii akkuma hojjetamutti osoo jiru ofii kiyyaafis dursa laadhee jiraadhee garuu kun na mudatu ture jechuudha. Hir'ina koo irraa kan ka'e jechuudha. Nuti ijoolleen Itoophiyaawii yeroo baay'ee ofii keenya dursa laannu akkuma tanaan dura dubbadhe jechuudha. Waggaa baay'eedhaaf ijoollee Itoophiyaawii waliin akkanaan hojjedhe. Waggaa lamaaf garuu saba biraa waliin hojjedhe jechuudha. Hangan saba biraa waliin hojjedheedha kanan xiqqoo of eeguu eegale malee sana dura hojii kiyya malee ofiif guyyaa takkallee yeroo kennee hin beeku. Gara sirraa namni waan darbaa jiruuf kan kaamera gara na zoorse jechuudha. Ofii kiyyaaf yeroo laadhee hin beeku. Nama guddoodha kanan waliin hojjechaa ture. Induunishiyaadha jechuudha. Yeroo baay'ee na gorsiti akka haadhatiitti na gorsiti jechuudha. Gorsi ishii na gorsitu bakka fudhachuun eegale yeroo dura homanatti hin fakkaatun ture ginna gorsitu ture. Hojii dursa ofii keetiif laadhu osuma hojii hojjettu boruu hin dadhabdaa biyya keetitti gaafa galtee nabe hin beekaa yoo namni jabaan gorsa irratti illee hoggaa nama gorsu gorsa bilchaataa nama gorsa jechuudha. Gorsi waxaatiin nama gorsuu fi gorsi namni jabaan nama gorsu qixamiti jechuudha. Nama umuriin ishee waggaa 45ti garuu waxaatii fakkaatti kanan waliin hojjedhu daa'ima xiqqoo fakkaatti jechuudha. Baay'ee ofii isheetiif dursa nama laatudha. Baay'ee of qabdi ijoollee lama qabdi jechuudha. Yeroo baay'ee na gorsiti na lolti waan akkasii jechuudha. Boru gaafa biyyatti galtee of dadhabdaa daa'ima da'uu hin dandeessu har'a of ajjeestee isaan hojii isaanii ilaalan malee siif dhimma hin qabani waan akkasii naan jettu jechuudha. Waggaa lamaan as kanan of kunuunsuu eegale yookaan ammoo yeroo ofii kiyyaaf kennuu eegale jechuudha. Hangan hojii hojjedhee xumurutti nyaata hin nyaadhu jechuudha. Akkasumas immoo nama waliin nyaachuu baradhee kophaa kiyyatti hanga turtii saniitii namni waan deddeemaa jiruuf as keessatti sa'aatii misaati amma misaa baanii tanii eegaa jira jechuudha. Hanga misaadhaa deebi'anittidha. Naan jechaatii turte jechuudha. Isheen illee nama waggaa hedduu biyya Arabaa hojjettee wantoota hedduu argee gale waan ta'eef achirraa kaateen na gorsite jechuudha. Gaafa namni tokko waan tokko nuun jedhu tuffannee bira darbuu osoo hin taane na fayyaduuf immoo na miidhuuf namni kun na gorse jennee yaada nama sanii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Eenyuuf jecha nu gorsaa jira ana fayyaduuf immoo ana miidhuuf immoo jennee yaada nama sanii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nama waggaa hedduu nama biyyoota garaagaraa hojjechaa turte garuu umurii sanitti illee taate ana caalaa humna qabdi yoon isiniin jedhe amanuu hin dandeessanii jechuudha. Dubartii waggaa 45 taate saba biraati. Nuti akkuma beekamu ofii keenyaaf dursa laannu hojiidha malee hanga hojii kana fedhutti jannaa kophaa keenya nyaachuu dhuguu nu dabbara waan akkasii jechuudha. Ergan gorsa ishee fudhachuu eegalee hanga tokko ofii ta'a
dhufe jechuudha. Garuu har'a ergan biyyatti dhufe mootu baay'ee wanti na mudate keessaa tokko yoo jiraate hir'ina dhiigati jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti dhiigni baay'ee na hanqateetidha kan jiru. Galata Waaqayyoo garuu nyaata waan an deebisuu danda'uudha. Warroon wantoonni doktorri na ajajanis jiranii akkasumallee mootu yeroo dubartiin takka garaatti baattu qorichi kennamuuf illee ni jira. Yaa inni sunis daa'ima wal qabatee waan garagaraa irratti gargaaruu danda'a jechuudha. Osoo kiniinni sun jiraachuu baate dubartiin garaatti baattu takka keessattuu nutiin dubartoonni biyya Arabaatii gallee dandamachuu hin dandeenyu jechuudha. Ji'a har'aati natti fakkaata kanaan dhufe ji'umattiidha jechuudha. Akkam akkan ta'e anatu beeka jechuudha. Gaafa sanii baay'ee na dhukkubee ture jechuudha asumatti. Maaliif ani akka natti himamee jira garuu akkana nama godhaa hangana nama dhukkubsaa jedhee hin beeku jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Kan isiniif galu mootu gaafa garaatti baattan gaafa ilmoo godhattan gaafa saniidha. Maaliif bakka isinitti ulfaachaa deema gaafa san jechuudha. Yoo leexoo taatanillee homaa jechuu miti. Kanaafuu dhaamsin isiniif dabarsuu barbaadu tokko yoo jiraate hojii osuma hojjettanuu hojiin fixaa kanan godhaa osoo hin taane wanta jiru fayyadamuu. Mana keessatti bitanillee yoo ta'e Dubaay keessatti mana muraasa keessatti nyaata bitanii ofii keessanii bitattanii fayyadamuun dirqama isanatti ta'a jechuudha. Ganzaba bichaa laaluu ganzaba bichaa ergoo osoo hin taane ofii keessaniif dursa laachuu. Wanta mana keessa jiru mootu wanta fayyadamuu dandeessan mootu fayyadamuu. Kanan isin dabarsuu barbaada jechuudha. Gaafa achitti jirru hanga nuti isaanii hojjennu isaan nu jaalatan osoo fayyaa dhabnee garuu namni nu jaalatu tokkollee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kana yaada keessa oolchuun barbaachisaadha. Yoo dhabamee iyyuu jira ta'e mana keessaa nyaanni bitattanii fayyadamuu fasaashiiwwan garagaraa sa'aatii argattanitti boqonnaa ofii godhuu yoo hin jedhu bakka osuma hojjetamu hojiin isaanii hojjetamee dhufu garuu daqiiqaa muraasa isaa ta'uuti ofii kennuun dirqamaa jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf ammarratti maqaa qoricha fudhachuudha kanan jiru jechuudha. In kennanii sababbii saniidha jechuudha. Qoricha illee bitanii fayyadamuudhaaf asitti widdiidha. Garuu nyaannotiin isin ajaajama. Nyaata saniin illee deebisuu ni danda'ama. Baay'inaan doktoroonni illee ogaa jedhanii biyya Arabaatii dhufteedhaan yoo hir'inni wanta akkanaa nama mudatu biyya Arabaatti turteedhaan bakka osuma ittiin himin nu beekanii jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee achi dhufanidha dhukkubna kanaa kan mudatu naan jedhee doktorri tokkollee jechuudha. Nu of hin eegnu of eegaa isiniin jechuufanii dursa ofii laadhaa isiniin jechuufanii jechuudha. Kan of caaluu hin jiru waan ta'eef iyyuu.